والله قمي وخلاكم اي والله مسكينه مجانا جالا كم جت أنا قمي كن سينجوغا ورداينا دقا قمي جالا في نوران دير كده مجا أكا مجان وردانا بر وارب بيجو وارب لا وردا دقا أما وارب بيجو تيتو بك إسلام ما تبتل فاتونا لا أما ورد ما فات مجان إسلام وربادي جرا إسلامي سنة إسلامه فدي أما قربا دقا أمانويل قمي يعني سيمو وردان يوغا نارب سيغي سكده مالي وردان سيروم تنجرتو وردان أتي أما جانا جالا لسي وني تنجرو غرو مو إسلامو ما وفيت شهادة كرب بجوتي سكاب سيفنا خرمغوتي شهادة نجيا كبردو وردان مو قلبي خيساباس أستاذ الرشير ناقودا أستاذ نايراما أستاذ الرشير ناقودا نتو أستاذ وردا لمي كاس أستاذ تانا مجا إسلامي شهادة قبسي ساقا عليكم السلام تعالك أبسي أنا مني ستي إرجعت الجرا أنا مني هذا خلنا تشوفنا إني خن سيجت سامو كإسلامو إسلام نوران السلام عليكم هادو بتورين وعليكم السلام توجي مي سجد توجي أكارو ترجع ما أنا قد سيجا هذا كيسم بتشالن ديم نو نما دبشة نتو سيجرا جرا نم ما أنا قد سيتي وردا نمني هندينو يا هذا خلنا تو أو قمة شو تجي أتي إسلامتون كمانتين إسلامتون داف كيبلتي جرتسا أنا فينا كورا ستي ميرا مني أما نما نتبع يستيكو جدي نما ستي بايسني قمة وانين سينجي أما إسان كوني فرقوتي فونكوتي أنا أسف سيسا مش قمة دقي كيساني متري قمة أنا نما ميرياتي يو إسلام تادي سسمت إسلام وتملي كيسان ما لا سوينا ري قمة أما آمنتي جارلومان إسلام أنجن ندوب جري غرو كيسانا أسف سيسي وليغا لسين جريرا لا ستي ميران نصف أمو إسان كنا تدوك أبتا مادان سي إسلامي سودي دمي ما إسين إرتي أستاذ تنتو إسلاما قربان أنا شهادة يوقف سيستم أكم تاتمينتو أستاذ ما ينتو جالا قربان سجالة قرآن كران إسين وإذا لا إسلامي سنتا تباتلا تلارا قربان أنا هم كي شهادة يوقف سيسا كمان دلان كما شهادة يوقف سنتا تبي ما قري دي سنو ورده يب لا كم ويه لا لي أكادان درت قلتني راو مجانا ما دراني akkasitti mini ruma ta'e akkasitti nama wajanii mini namata yeroo haasa'anii qassadhamee eegatti caalaan itti wajji nuuraan tuujii kana wajjinaas eegamme tuujii nama gaariidha tuujii wajjinaas warra baay'ee si jaalladha yoo ta'e immoo keessaa naa barreessii sittin himaa nan deemamu nama sirraa hin qabbu sarakkoon qabuuti tuujii waliin haasa'e ishii ay akka kanatti Amanuel oye no laali jalqaba wardaan akka haasawa akka qoosatti eegaltanii boodarra amantii tana feetetti moomoo jaalatteetu moomoo dirqamaanis hin jennaan jaaladheeti jette ammallee amantii islaamaa akkasii dirqamni hin jiru nama dirqii nama amansiisu hin jiru sobaan nama amansiisu hin jiru fedhii waan akkanaa siigu una amani namaan jechuullee naman fedhan qabu taanaan silaafiyyoo islaamiitumatti dhufan waan ta'eef yoo amantii karaa amantii islaamaa dhufuu feete karaan dirqamni hin jiru yoo laale wantin siibsuu fedhu fakkeenyaaf amma namni boru waan biraa siin jechuu mala dubartiidhaan soban siin jechuu mala ani wallahi arrabullee yoo inni islaamu ta'e ani supportin godha hedduu waa hundaanuu isa maddiin dhaabbadda caalaa dhiifama namaatti gabbuse yoo dhugumaan amantii feetee karaa amantii sanaa dhufte si barsiisuu irrattis ta'e si gargaaruu nama danda'u nuti. Immoo
dantaadhaaf amanii osoo hin taane dhuguma jaalatti amantii taananii amantii san keessatti waan si barbaachisu si gargaaruu fi bakka ati rakkatetti si bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. Akka obboleessa islaamaa tokkotti erga kara islaamaa dhufte. Kanaaf immoo gara jalqaba kara amantii tanaa dhufuudhaaf dantaa takka irraa bilisa ta'uun dirqama. Kanaaf boru namni ittiin sarrasu boru namni ittiin siqeeqa waan ta'eef nama sobanii fidanii maarree akka namni siin hin jenneef amantiin islaamaa isa kana hundarraa bilisa waan ta'eef fedhii tantee taana karaan bara. Warraabtiyyuu na argitee kaatee dhuguma akkan jaallatte bartee amantii kanattis dhuguma akkan dhufe bartee ani isuma dhugaa waan inni haasawaa hin jiruuf ishee wajjinis amantii kanas jaalladhee ishees jaalladhee Ayya. isheen bartee jechuun biyya kan biraa irti miniire. Ya, amma mee fakkeenya fi gammee kiyya Maanuel fakkeenya fi waardaa jaalatte wal argachuu dandeessan wal dhabuu dandeessan. Ati ejjennoon amantii irratti ati qabdu maali? Mee bicarraa wardaa wal argachuu dandeessanii wal dhabuus dandeessan kun hin beekamu waan ta'eef. Kun hojii rabbiiti waan ta'eef kanaaf ati ejjennoon amantii irratti ati qabdu maali? Wardaaf dhufuu deemta moo dhuguma amanteeti? Waan kanas danuu baasi. Wardaa waan kana isa kana gaafachuun dirqama. Ani immoo yoo inni karaa amantii islaamaa dhufe dhugaadhaan ilma namaati. Ilma namaati. Carraan ammallee sin jajjabeessan ammallee sappoortii godheef duban deebi'u. Isheen kan na jajjabeessu jechuun karaa hundumaatti ammasii wajjin maatii taanaan isheen kan na jajjabeessu kan na barsiisu qabachuun koo waan faayidaan qabu hin baru taana. Akkas barachuun dirqama. Barachuu kanarratti illee nuti illee waan si barbaachuun si gargaaran jan akka nama tokkotti waadaa nan gala namoota kana hunda duratti. Anis waadaa si gala. Baallama ni qabna. Baallama qabnee ustaaza yaamnee mana kanatti tuujii taanee caalaa taanee hordoftoota keenya jala jiru taanee baallama qabnee dhufnes gantaan. Akka ati shaadaa qabattu si goonaa jechuun siiftaa akkatti. Abu Samraddiin naqimee warda Abu Samraddiin naqimee. Naqimee naqimee Abu Samraddiin naqimee gati. Annamee naaf hin mul'atu. Naqi. Abu Samraddiin naqimee ol ergamee ergaddu takka takka tuqi. Ustaaz Abu Samraddiin naqadda seeni. Kana wardaa nuti obbo yoo dhugumaan amantii jaalatee dhufe taate obboleessa arganne akka obboleessatti akka faamilii taane waan isa barbaachisuun bira dhaabbannaa jettuun yaada qabane kanuma asittiin ragaa baddaa waan hafee ustaaz Abu Samraddiin akkanin dubbadha. Wardaamee anis akkanin dubbadha. Warda ammalaan dhugaa keeti dhiifama reefu itti wanyee dhugaa gurbaa dhiifama garuu immoo ammallee wanni hin je'uuni obboleessa keenya gurbaa gammeedhaan gammee dhiisuu qaba waa'ee amma gartee wardaan jee wardaa keessa fiduu qabu amantiin yaa wardaa amantii sanaatti amantaani takka wanni hin jiru waa wardaa jaamu dhiisee nuti akka nama tokkotti akka obboleeyyan islaamatti yoo inni islaama nuu tahe dura dabarree isaa ol qabuu fi wanni godhu kofarra jirra waan gama sanii deebi garuu immoo sababa keetiin dhufuun qabu amantitti uma fedhellee yoo ta'e. Amantii maaf jaalatee itti seenu qaba. Ayyaa Abu Samraddiin ifin dabarsaa dubbatu chibooda haasu. Abu Samraddiin haa dubbatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya jirtu fayada. Jar alhamdulillah. Maal ture akkuma nasiiba isin waa soowwan isin jala dhufe. Yaa anis akkuma maqaan kee warreen wanni jalaal wanti jiru waardaattu asirraa nama tokko tokko neeyiteeti nama wajjaasutti taphachuu jirti osoo taphachuu obboleessa keenya kun dhufe. Eessaan na warra Wallaggaati ani Harargeedhaa jettan janii osoo haasofti jiranii as keessatti warra Wallaggaa waardaanii akka waa'ee fuudhaa fi heerumaa akka qoosatti osoo haasa'u jiranii mucaan yoo na heerumte ni amantaa jettee wardaan eenan amanaa jetteen.
amma nuti eenan aman amma yoon ustaaza fide shaadaani qabatta eenen qabatta amma isa kanarratti nuti ol seenne obboleessa kiyya dhuguma amanti wardadhaan carraa wal argachuu dandeessa wal dhabuu dandeessan ati warda jetteeti moo ka amantuu dhuguma amantii islaamummaa hubatteeti ka amantuudha ka jennee gaafachuu jiru waan kanarratti yaada dabalataa ati saddu kannatee fi ka jettu. Barakallah galatoo. Eenyu inni? Amaneel kajalaa kana. Ayyo Manuel, nageenya sifa ta'u. Siifillee Akkam nagaa? jira akkam? Fayyaadha. Mee waa si gaafachuu ni danda'a? Dandeessaa? Wardaa jaalatteeti moo islaamummaa jaalatteeti haati shaata qabachuu barbaadde? Amantichi matti dhufuu barbaadeen malee. Obsilaal, amantiin wanni hin taatu abshir achuma na diistu leerii ta'a warda teenya waan akka rakkoon qabu. Akkon qabu suuta istaas. Amantii islaamarraa maal hubattee maal jaalattee? Wanti hin jaalladhe baay'eedha garuu yeroo baay'ee sirni siraata qaba wanti hunduu akkaataan itti